Ayyaanniif nagaan Waaqayyo Gooftaa maccabraa isiniif haa ta'u. Kam jirtu ijoolleen Gooftaa tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtanii nagaan keessan daangaa hadhabu nagaan Waaqayyo inni dhumaaf daarii hin qabne isin irratti haa guddatu. Akkam jirtu hundumtuu nagaadha miti. Waaqayyo koof galanni haa ta'u. Ana obboleessi keessan Eebbaa Abarraas nagaa kooti. Waaqayyo jireenya guutuu nagaa guutuu anaaf mana koof laateera. Arras dhaabadhee dhugaa isaa dhalootatti himuudhaaf balbala Waaqayyo bane kamiin iyyuu akka hojjedhuuf ayyaanni isaa naaf baay'ateera. Galanniif ulfinni kabaji isa duwwaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo keenya guddifnee galateeffannaa. Ilmi Waaqayyoo ayyaana nuu kennee nagaa nuu kennee balbala nuu banee walii wajjiniin barumsa walitti fufaa bara kana keessatti immoo caalaatti iyyuu keessatti kan of ilaallu akka barannu nuuf taasisee jira. Galanni isa duwwaadhaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo keenyatti guddaa gammannaa. Hojii hojjete hundumaaf galateeffamuun isa duwwaadhaaf ta'a. Maqaan isaa haa ulfaatu. Barumsa mata duree kiristaanummaa jedhuun kan eegallee kutaa 10ffaa irraa kaasnee kiristaanummaaf waldaan kiristaanaa rakkoowwan adda addaa keessummeessaa as ga'an giddugaleessa goonee ilaalaa jirra jechuudha. Kanaaf kutaa 10ffaa 11ffaa 12ffaa keessatti waldaan kiristaanaa chaalenjii gama barumsa sobaatiin wal qabatee kanneen keessaa dhufuuf kanneen alaa ka'uun chaalenjii ta'aa akka turte qoramaa akka turte ilaalleera. Arras dhimma wal fakkaataa kutaa 13ffaa itti fufnee walii wajjin ilaalla. Waaqayyoon kadhannee galateeffannees gara barumsa keenya guyyaa irratti ceena. Waaqa bara baraan jiraattu mootii keenya guddaa si galateeffannaa. Teessoo keessa kabajamaa irratti galata siif dhiyeessinaa. Kabajamuun siif mala. Olol jechuun siif mala. Guddaatti ilaalamuun bara baraan siif mala. Sababiin isaa situ guddaadha. Sababiin isaa situ madaalliin qabu. Kan si bira qabamutu hin jiru. Tokkoffaadha, lammaffaadha, sadaffaadha kan jedhamullee si bira qabamuudhaaf hin yaadamu. Ati Waaqayyoodha bara baraan qobaa kee. Galanni kabajamuun ulfaachuun si Waaqayyoo keenya duwwaadhaaf haa ta'u. Waan nu gargaarteef, namoota irraa waan nu gooteef, warra dhugaan kee itti dubbatamu waan nu taasifteef, waan nu amanteef, icciitii bara baraa nutti himu waan jaallatteef. Haleluuyaa, galanni bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyoo keenya galanni siif haa ta'u. Dhuka mana keetii ba'u, gaarummaa gola keetii ba'u waan nu nyaachisaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Burqaan godoo kee keessaa yaa'u waan nu argateef maqaan kee ulfaatu. Teessoo keessa kabajamaa irratti galanni siif haa ta'u. Ammas mootii bara baraa Waaqa guddaaf jabaa taatee fuula kee dura jirra. Si kadhannaa cubbuu keenya hundumaa, dogoggora keenya hundumaa, mudaa keenya hundumaa dhiiga Yesuus nuuf jedhee lolee isa ammallee hojiirra jiru isa lubbuuwwan fayyisee mootummaa Waaqayyootti dabalaa jiru sanaan nu haarreessi nu qulleessi. Yaadni kee yaadni Waaqayyoo nu argatu. Hojiin diiyaabiloosa cabu. Ati immoo Waaqa banamaadhaan nu geggeessi. Mucaa keessa jaallatamaa Yesuus Kiristoos jedhiitii. Ameen. Galanniif ulfinni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Egaan akkuma kutaa 12ffaa irratti ilaaluu jalqabne itti fufnees kutaawwan isa fuuldura jiru irraa akkuma ilaalle waldaan kiristaanaa waldaa isheen gara jalqabaa Early Churches jedhamtu hamma jaarraa 5ffaatti 4 5 3 akkasumas 2 kaasee jalqabumarraa kaasee rakkoo adda addaa keessummeessaa akka turte ilaalleera. Rakkoo waldaan kiristaanaa dabarsaa turte kana keessatti rakkina guddaa ta'ee waldaa kiristaanaa dura dhaabbachaa kan ture barsiisa sobaati. Kanaaf yeroo kana keessatti barumsa sobaa ture. Akkasumas qaama adda addaa irraa kan itti dhufaa ture. Hundumaayyuu gargaarsa Waaqayyootiin jabina Waaqayyoo falmattoota haqa wangeelaa baroota keessatti isaan gidduutti kaaseen Waaqayyoon waldaa kiristaanaa itti fufsiiseera. Isa booddee maaltu taanee jira? Dhiibbaa bara giddu galeessaa waldaa kiristaanaatu immoo gidduu jira. The Middle Age. Bara giddu galeessaa kana keessaa maaltu ta'e? Waldaa kiristaanaa bara giddu galeessaa kan jennu bara 476 hanga 1500 gidduu kan jiru jechuu keenyadha. Yeroo kana hanga jaarraa 15ffaatti waan ture ilaaluu keenyadha jechuudha.
Yeroo kana keessas cuunfaadhuma keenya malee seenaa baay'eetu ture. Dhimmoota baay'eetu ture. Kanaaf fixuu dandeenya jechuudhaaf miti. Garuu hamma tokko ilaaluudhaaf jechuudha. Egaaniif bara kana keessa rakkoowwan bara abbootaa ture qofaa osoo hin taane bara abbootaa inni jedhamu barri waldaa ishee duraa jechuudha. Early churchisiin bara abbootaa jedhama. Bara abbootaa keessa inni ture suni isa duwwaa utuu hin taane chaalenjiin yeroo sana ture irratti dabalamee rakkoowwan haaraa hedduudhaaf ammas waldaan kiristaanaa saaxilamte. Addumaan rakkoon tiyooloojii yookiis ogwaaqummaa fi falma dhugaa wangeelaa mudate babal'ina kiristaanummaa wajjin kan wal qabate toora galchuuf tokkummeessuuf caalaluu fi gareen rammaduun ulfaachuu isaati. Tiyooloojiyaaniif appooloojistiif kan mudate kanadha. Waldaan kiristaanaa babal'achaa dhufte. Addunyaa irratti babal'achaa dhufte. Ilaalcha adda addaa, barsiisa adda addaa, dameen adda addaa babal'achaa dhufe. Kanaaf warroonni tiyooloojiyaaniif appooloojistiin wanti isaan mudate babal'ina kana keessatti waldaa kiristaanaa toora galchuu, tokkummeessuu, caalaluu fi gareen ramaduutu ulfaachuu eegale. Kuni chaalenjii isaanii ture jechuudha. Keessumaa ammas rakkoo guddaa ta'e kan itti fufe dhiibbaa barsiisa sobaa bara giddu galeessaati. Heretical challenge jechuudha. Yeroo bara giddu galeessaa keessa immoo barumsa warra duraan bara abbootaa keessa ture irraan alatti qoramsa ta'ee kan dhufe immoo maalidha? Barumsa nestooriyaanizimii jedhamudha. Nestooriyaanizimiin immoo baay'inaan karaa namoota dhuunfaati. Nestoriyus nama jedhamu paatriyaarkii Konstaantinoopil kan ture. Nama paatriyaarkii Konstaantinoopil ta'etu waa'ee eenyummaa Yesuus irratti eenyummaa neecharii lama qofaa osoo hin taane namoota persensii lama jechuun barsiise. Fakkeenyaaf eenyummaa Yesuus, neecharii Yesuus, eenyummaa namummaa guutuu qabaa, eenyummaa waaqummaa guutuu qabaa jennee kan nu barannu barsiifnu waldaan kiristaanaa jettee kan barsiiftuun ala lakki Yesuus namoota lamadha jedhe qofaama isaa. Two personsiidha Yesuus jedhee barsiise Nestorius. Akka Nestorius Yesuusin namaaf waaqatti gargar baasuudhaan Yesuus namummaa isaatu dhiphate malee waaqummaan isaa miti jechuudhaan hin barsiise. Yesuus dhiphate, fannifame, du'e, awwaalame yeroo jennu namummaa isaa duwwaadha. Waaqummaa isaatiin miti jedhee barsiise. Yesuusin iddoo lamatti qoodee kaa'e jechuudha. Eenyummaa isaa utuu hin taane namummaa masaa, persanii masaa, personaalitii ma Yesuus lama godhe jechuudha namni kun. Kanaaf kuni barumsa haaraadhaaf waldaa kiristaanaatti bara giddu galeessaa keessaa hibboo kan ta'edha jechuudha. Inni kan biraan immoo ituchiyaanizimii jedhama. Ituchiyaanizim kan jedhamu immoo nama Itukes nama jedhamu moloksoota angafoota Konstaantinoopil keessaa tokko kan turedha. Inni immoo Yesuus eenyummaa tokko qofaa qabaa jedhee barsiise. Faallaa isa sanaa jechuudha. Eenyummaa Yesuus, neecharii Yesuus isa waaqa guutuudhaaf nama guutuu jedhu sana ukkaamseen immoo eenyummaa tokkotti gad xiqqeesse. Namni Iutekis jedhamu jechuudha. Kunis eenyummaan namummaan isaa fi waaqummaan isaa wal fudhatee eenyummaa haaraa, eenyummaa sadaffaa uumaa. Akkuma halluun keelloof cuquliisni yommuu walitti makaman magariisa uuman jechuun barsiise. Kanaaf eenyummaan namummaa Yesuusiif eenyummaan waaqummaa Yesuus gaafa wal fudhatu eenyummaa tokkicha fida, eenyummaa sadaffaa. Kun barsiisaa haaraa bara giddu galeessaa keessaa waldaa kiristaanaa rakkisuudhaaf hundaa'edha jechuudha. Barumsa kanaan rakkachuu waa miti. Bara giddu galeessaa keessa waldaan kiristaanaa kan isheen itti rakkachaa turte kan biraanii dhiibbaa Yihuudootaaf Musliimota irraa isaan mudateenidha. Jewish in the Muslim challenges. Dhiibbaa Yihuudootaaf Musliimota irraa bara giddu galeessaa keessa waldaa kiristaanaa mudate. Yeroo kana keessa kiristaanonni Yihuudoota wangeelaan qaqqabuuf itti gaafatamummaan isaanitti dhaga'amuu eegalee ture. Yihuudoonni
warroonni silaa saba kakuu turan abdiin kan isaaniif galamee ture isaan wangeela argachuu qabu kan jedhu kaka'umsi yeroo kana keessaa kiristaanotaaf kennamee itti dhaga'amee ture. Yeroo sana islaamummaan inni bara 610 eegale humnaan babal'achaa waan tureef falmattoonni haqa wangeelaa hundee kiristaanummaa eeguuf ciminaan hojjechaa turan. Kiristaanummaan akka inni hin faalamneef akka inni hin miidhamneef bara 610tti kan eegale islaamummaan immoo yeroo sana keessa humnaan babal'achaa waan tureef hundeen waldaan kiristaanaa akka hin booromneef appoolojistoonni falmattoonni haqa wangeelaa jabaatanii hojjechaa turani. Kanaaf waldaan kiristaanaa muddamaa karaa lixaa bahaa keessa galte. Muddamaa ciniinsuu karaa bahaa fi karaa lixaa keessa seente waldaan kiristaanaa. Kunis karaa lixaatiin mishineeronni Yihuudota wangeelaan qaqqabuuf yeroo muddaman karaa bahaa immoo wallaansoo aadaa lolaa fi miidhama amantaa islaamaa gidduudhaan turan. Kanatu isaan mudachaa ture jechuudha. Kanaaf wallaansoo kana lamaan keessaa galan jechuudha. Bara giddu galeessaa keessatti waldaan kiristaanaa dhiibbaa Yihuudotaaf yookiis chaalenjii Yihuudotaa fi musliimota islaamummaa irraa isaan mudate jechuudha. Inni kan biraan rakkoo wal qabsiisuu walitti firoomsuutu ture. Synthesis challenge. Bara giddu galeessaa beektonni ogwaaqummaa fi falmitoonni gaaffilee walitti dhufuu fi waliin hojjechuu dhimma amantaa falaasamaa irratti itti fufanii deebisuuf hojjechaa turan. Gaaffiin kun bara abbootaa keessa yookiis early church keessatti ka'ee ture. Waldaa kiristaanaa ishee duraa keessattis gaaffii ture, chaalenjii ture. Ammas itti fufanii yeroo kana keessas waldaan kiristaanaa teolojiyaanii fi appoolojistoonni gaaffii kana deebisuudhaaf itti fufanii hojjechaa turan. Gaaffileen bara kana keessa turanis amantii fi sababni yookiis beekumsi akkamitti walitti dhiyaatu, hariiroon ogwaaqummaa fi filosoofii gidduu jiru maali kan jedhu faatu chaalenjii ture jechuudha. Ishuu ture jechuudha. Ajandaa ture jechuudha yeroo sana keessa. Bara kana keessoo bara giddu galeessaa kana keessa immoo waldaan kiristaanaa deebii akkamii kennan? Christian responses. Afaanicha dubbadhu jechoota hiik. Aadannoo jedhuun hojjetu turan. Speak the language and define the terms. Boetius garaagarummaa filosoofii fi tiyooloojii gidduu jiru garaagarummaa tooftaalee isaanii irraa akka maddu hubachiise. Afaanuma maal jechuudha? Wanti kun baay'ee jecha murteessaadha. Afaanicha dubbadhu jechoota isaa hiikii yookaan speak the language, define the terms inni jedhu kuni waanuma bara abbootaa keessa namoonni jajjaboon turan itti fayyadamaa turanii wajjin waa wal fakkaatudha. Afaan isaanii haasa'i. Language isaanii haasa'i. Yeroo isaan filosoofii jedhan atis filosoofii jedhi. Yeroo isaan beekumsa jedhan atis beekumsa jedhi. Hin sodaatin. Yeroo isaan reasonii jedhan atis reasonii define godhi. Garuu hiiki jechoota isaa maaliidha? Icciitiin isaa maaliidha? Si jedhu immoo hiika itti kennaa deemiidha. Kanaaf afaanicha dubbadhu jechoota hiik or speak the language and define the terms kan isaan jedhaniif kanarraa dhufeeti jechuudha. Tooftaa kan biraan isaan ittiin deebii kennaa turan immoo balaaleffachuuf mormuudha. Condemn and defend. Falmitoonni wangeelaa muraasni karaa kallattiidhaan islaamaaf deebii kennaa turan. Karaa kallattii ijaaf ijatti. Karaa naannoodhaan achi goranii as goruudhaan utuun taane irra dibuun utuun taane kallattiidhumaanii Yihuudota musliimotaa fi deebii kennaa turan yeroo kana keessa jechuudha. Yohaannis Damaskeenii Moloksee fi lubni Siiriyaa tooftaa akkanaa fayyadamuun kallattiidhaan ceephoo isaan kiristaana irratti qabaniif deebii kennaa ture. Ijaaf ijatti utuu ija laafin utuu sodaatiin fuulaaf fuulatti mormee deebisaa ture jechuudha. Deebii kennaa ture jechuudha namni Yohaannis Damaskeenii jedhamu kun jechuudha. Molokseedha. Luba waldaa Siiriyaati.
challenge musliimotaa irratti defend gochaa jiru jechuudha. Balaaleffannaadhaan ijaaf ijatti deebiitti kennaa ture jechuudha. Kanaaf tooftaa garaa garaatti fayyadamuudhaan wangeela Waaqayyoo dhugaa wangeelaa tiksaa turan jechuudha. Falmattoonni haqa wangeelaa nu fuuldura turan, teolojiyaaniin nu fuuldura wangeelaa Waaqayyoodhaa lallabaa turan jechuudha. Tooftaa kan biraan isaanitti fayyadaman immoo hiika dhokataa gargaaramu yookaan hiika dachaa, hiika dirribii jettanii qabachuu dandeessu. Use an allegory. Allegory fayyadamaniiti. Allegory fayyadamuun hiika dachaasaa, hiika dhokataasaa waan tokko dudduuba jiru itti gargaaramuun akka teolojiitti baay'een jajjabeeffamu. Macaafa qulqulluu yeroo interpret gootan, yeroo macaafa qulqulluu lallabdanii hiikasaa isa dhokataa yookaan hiikasaa isa dudduuba isaa jiru ittuma harkisanii lallabuun yeroo hundaan jajjabeeffamu. Allegory'n yeroo tokko tokko duwwaa fayyadama. Haa ta'u malee calluma jennee waan hundumaatti dhagaa yoo jedhe garaa jabaate jennee makallattiidhaan akka hiiknu hin jajjabeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf harreettii ishee qarxaasaan achitti fite. Ishee achitti waan namni ishee gate gooftaan immoo ishee yaadate jennee nu lallabnu kun allegory jedhama. Inni akkasii kun lallabdoota wangeelaatiif yeroo baay'ee sirrii miti jedhu teolojiyaaniin. Haa ta'u malee bara rakkinaa fi bara wangeela irratti mormiin garaa garaa ka'aa ture keessa falmattoonni wangeelaa hedduun isaanii karaa allegorytiin hiika dachaadhaaf hiika dudduuba jechoota macaafa qulqulluu keessa jirutti fayyadamuudhaan deebii kennaa turaniiru jechuudha. Qajeelfamni Yohaannis Damaskiinii gaaffilee akka amantaalee hedduutu jiru. Isaanis amantaa Yihuudotaa, Islaamaa fi Kiristaanummaa. Yoos namni tokko akkamittiin inni tokko dhugaadha jedhee murteessuu danda'a jedhan tooftaa mala hiika dhoksaatti fayyadamuun yookaan hiika dachaatti allegory'itti fayyadamuudhaan fide jechuudha. Gaaffilee kana deebisuudhaaf. Musliimnis amantiidha. Jiwishiinis amantiidha. Juudizimiin jechuudha. Akkasumas Kiristaanummanis Kiristaaniitiinis amantiidha. Isa kamtu dhugaadha akkamittiin adda baasa jedhuufi deebisuudhaaf jecha hiika dachaa dhokataa isaatti fayyadamuun allegory fayyadamuu fidee ture jechuudha. Kanaaf hiiki kunis tooftaa isaan ittiin wantoota isaan challenge godhan ittiin deebisuudhaaf fayyadaman keessaa tokko ture jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ijoollee Waaqayyo yoomiyyuu harkan laanne gooftaa Yesuus dubbateera. Maal dubbanna jettanii yaaddayinaa. Yeroo isin seera duratti dhiyaattan, yeroo isin falmachuudhaaf dhaabbattan, waan isin dubbattan hafuurri qulqulluun isiniif kennanne jedhe waldaasaa geggeessaa asiin ga'e jechuudha. Inni kan biraan addummaa amantii kiristaanaa agarsiisuudha. Demonstrate the rationality of Christian faith. Akka Anselmi jedhutti, namni Anselmi jedhutti dura amani isa booda hubadhu tooftaa jedhutti fayyadama. Addummaadha. Kiristaanummaan addadha. Akka warra kaanii haala irratti hin hundaa'u. Ejjennoo jedhuun namni Anselmi jedhu dura amani isa booda amani tooftaa jedhuun barsiisa. Akkas jedha. Amanuudhaaf hubachuun na hin barbaachisu jedha Anselmi jechuudha. Amanuudhaaf hubachuun ana hin barbaachisuudha. Utuma hin hubatinin amanaadha. Garuu hubachuudhaaf nan amanaa jedha. Kanaaf tooftaa kanaan addummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiin kiristaanaadha. Isa kanaadha jechuudha. Dura amani isa booda hubadhu. Amanuudhaaf hubachuu hin barbaachisu. Garuu hubachuudhaaf nan amanaa. Ilaala. Rationality of Christian faith kan jennu kanadha jechuudha. Tooftaa kanatti fayyadamuudhaan kiristaanummaan ikkoo addadha jechuudhaan haala kanaan gati jabeessummaa kiristaanummaadhaa agarsiisaa turan jechuudha. Inni kan biraan qaamni guddaan tokko akka jiru mirkaneessi. Prove that the greatest being must exist.
kanaanis gargaaramaniitu ijoollee waaqayyoodhaa barsiisaa turaniiru. Giddugalli falma Anselmi jiraachuu uumaa yookaan ontoloojikaalii irratti kan xiyyeeffate ture. Qabxiiwwan falmii isaa jiraachuu uumaa guutuu ta'e tokko ittiin ibsuuf itti fayyadamaa ture ibsa. Wanti guutuu ta'e jiraachuun wantoota uumaman kana dudduuba, uumama addunyaa kana irra jiran kana dudduuba uumaan tokko jiraachuu isaa calaqqisiisuudhaan fayyadama namni Anselmi jedhamu kun jechuudha. Wantoota inni jedhee fayyadamu itti dhufna. Waaqayyo hiikumti maqaa isaa irraayyuu ka'eeyyuu kan isa fakkaatu kan hin jirredha. Maal jedha? Waaqayyo hiikumti maqaa isaa irraa ka'eeyyuu kan isa fakkaatu kan hin jirredha. Itti fufee maal jedha? Inni isa sammuu nama keessatti guddaa jedhamu caalaa qabatamaan guddaadha. Waaqayyoon isa sammuu namaa keessatti guddaadha jedhee namni siilee namni murteessee beeku caalaattiyyuu guddaadha. Kanaafuu Waaqayyo qabatamaadhaan jiraachuu qabaadha. Waaqayyo qabatamaadhaan jiraachuu qabaadha. Inni caalu hin jiru taanaan uumaa hundaa caalu ta'ee jiraachuu hin danda'udha. Inni caalu hin jiru taanaan uumaa hundaa caalu ta'ee jiraachuu hin danda'udha. Kanaafi tooftaa kanatti fayyadamuudhaan uumama hundumaa dudduuba inni jiraataa ta'e inni hundaa jiraachisu Waaqayyoon akka jiru agarsiise jechuudha. Namni Anselm jedhamu kun jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraani deemsa kee gara amantii sababees reason your way to faith isa jedhamu jechuudha. Phexros Abelard ogeessi teoloojii cimaan hayyuu naamusaa fi loojikii kan ta'e gatii sababeessuu yookiis beekumsi nama hin amanne tokko gara amantii jireenya qabuutti fiduu danda'u irratti xiyyeeffate. Yaadota apolojistoonni isa fuuldura turanii wajjin wal qabatu faallessuu isaa miti. Yaada gararraatti dubbatne wajjiniin kan wal fakkaatudha. Yeroo isaan waa'ee beekumsaa haasa'an atis waa'ee beekumsaa dubbadhu. Yeroo isaan waa'ee filosoofii haasa'an atis waa'ee filosoofii dubbadhu. Garuu waan gootu hundumaa gara amantii agarsiisi jechuu irratti xiyyeeffata. Namni Phexros Abelard jedhamu kun jechuudha. Karaa sakatta'iinsa ragoolee kiristiyaanaa namni karaa amantii irraa jalaan eegaluutti gara amantii irraa jalaan eegaluutti achi immoo gara amantii Waaqa hundaan olii isa ayyaana Waaqayyootiin dhugoomutti nama geessaadha. Karaa sakatta'iinsa ragoolee kiristiyaanaa namni amantii xiqqoo horachuun tirastii xiqqoo horachaa deemuma keessa irrumaa jalaan dhugaa hubachaa deemuu keessaa gara amantii isa hundaan olii isa ayyaana Waaqayyootiin dhugoomutti nama geessaa jedheetu barsiisa namni Phexros Abelard jennu kun jechuudha. Akkuma Toomaas Akiunas hayyuun teoloojii fi falmaa naqa wangeelaa baay'ee dhiibbaa geessisuun beekamu dubbii falma isaa aboo caaffata qulqullaa'aatiin hin eegalle. Akkasuma jechuudha. Toomaas Akiunas namni jedhamu hayyuun teoloojii fi falmaan haqa wangeelaa baay'ee dhiibbaa geessisuun beekamu influential namni ta'e kun jechuudha. Toomaas Akiunas jedhama. Falma isaa yookiis apologistik isaa yeroo hojjetu falma isaa kana caaffata qulqullaa'aa keessaa caqasuudhaan iddoo akkasitti caafamee jira, iddoo akkasitti barreeffamee jira jechuudhaan hin eegalle Toomaas Akiunas.
Maaliif naannoonni hojii mishineerummaatiif bobba'ee deemee jirutti fudhatamnii fi aboon yookiis otooritiin macaafa qulqulluu waan mormamuuf waan hin fudhatamneef dinaayidi tuffatamaa waan ta'eefidha. Kanaaf sababaa fi mul'ata uumamaatti fayyadame. Mul'ata waliigalaatti fayyadame. General Revelationitti fayyadame. Hojiiwwan gurguddoo isaa jalqabaa kan jildii 3 voolumii 3 summaa kontiraa Gentiles jedhamu keessatti Thomas Aquinas dhugaawwan dubbii waaqayyoo haala qabatamaa fi beekumsa uumamaan utuu mul'ata addaa yookaan special revelation argatiin ifama mul'ata addaa utuu argatiin yookaan special revelation utuu argatiin akka hubachuun danda'amu beekumsa uumamaan hubachuun akka danda'amu ibse. Fakkeenyaaf jiraachuu waaqayyoof amaloota isaa. Kanaaf namni kun maal godhe? Macaafni qulqulluun akkas jedha jedhee yoonni dubbate macaafni qulqulluun ikkoo namatu barreesse yaada namootaatiin sirrii miti faalameera waan jedhanii fi jarreen kana argachuuf maal godhe? Jiraachuu waaqayyo ibsuudhaaf haala uumamaa dhugaawwan dubbii waaqayyo haala qabatamaa beekumsa uumamaatiin utuu mul'ata addaa hin argatiniin hubachuun akka danda'amu ibse jechuudha. Karaawwan Aquinas 5 jiraachuu waaqayyo ibsuuf itti fayyadame yoo ilaalle sochiin yookiis jijjiiramni sochoosaa qabaa'edha. Sochiin duubatti hin deebine akkuma jiru sochoosaan hin sochoones barbaachisaadha. Waaqayyo sochoosaa isa hin sochooneedha. Sochiin duubatti hin deebine akkuma jiru qaamni sochii kana duuba muuvimentii kana duuba jiru tokko jira. Sochiin hundumtu duubatti hin deebiin itti dhufanii jiraatu taanaan qaamni sochoosu tokko kan duubatti hin deebine jiraachuu qabaa. Kanaaf waaqayyo sochoosaa isa hin sochoone sanadha jedhee barsiise. Karaa kan biraa wanti hin jiraanne jiraachisuu hin danda'u. Yeroo jiraachuun duubatti hin deebi'amne jirutti jalqabsiisaan jireenya tokko jira jechuudha. Waaqayyo jalqabsiisaa jalqabaati yookaan jireenyaati jedha. Jalqabsiisaa jireenyaati waaqayyo. Kanaaf tooftaa lammaffaa yookaas akkaataa inni ittiin jiraachuu waaqayyo ibseera kun. Sadaffaan jireenyi addunyaa kanarraa jiraachuun dirqamadha. Jireenya addunyaa kanarra jiraachuun dirqamadha. Akka tasaattis ni jiraatu jedhe. Kanaafuu jireenyi akka tasaa hin taaneefi jiraachuun isaa dirqama ta'ee ni barbaadama. Kanaafuu jireenyi akka tasaa hin taaneefi jiraachuun isaa dirqama ta'ee hin barbaadamaa. Waaqayyo jiraachuun isaa dirqamaadha. Arfaffaa irratti maal jedhe? Jiraattonni murtaa'oon jiraataa hin murtoofne irratti hirkatanii jiraatu jedhe. Waaqayyo jiraataa hin daangeffamneedha jedhe. Inni shanaffaan kan bocu qaama isa bocu barbaadaa jedhe. Waaqayyo ogeessa bocu ogeessa diizaayinii hundaa oliiti jedhe. Kanaaf uumama nu arginu kana dudduuba jiraattota murtaa'antu jira. Itti ufanii jiraattonni murtaa'an gizaawii ta'an kan yeroo ta'an kun limiitidii ta'an kun akka jiraatanii fi unlimited kan ta'e jiraataan barbaachisaadha. Kanaaf waaqayyo kan hin daangeffamne unlimited beingii kan ta'edha. Dizaayiniin kamiyyuu dizaayinerii barbaadaa. Kan bocu qaama isa bocu barbaadaa. Boci jechuudha. Kan bocamu jechuu dandeenya jechuudha. Qaama isa bocu barbaada. Waaqayyo ogeessa bocu hundaan oliiti jedha. Warra waliin gallees kabaji tooftaa biraa isaaniitti fayyadaman. Respect those you disagree with. Warruma waliin galle yaada tokkorra waliin geenye walii wajjin hin geenyees akkuma duratti kaasnee turre
falma isaanii karaa respectable ta'een karaa kabajaan dhiyeessu turan jennee akkuma turre jechuudha. Yeroo yaada irratti walii galuu dadhabanis garuu kabajaan wal kabaju jechuudha. Walitti falmiinsi kennaa uumamaa isaaniif namummaa isaanii kabaja kennuun beekamtii kennaa fi hojjetu turan yeroo walitti falman jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin hojjetan jechuudha. Dhiyaannaa filannoo qabutti gargaaramuudha. Use an eclectic approach. An eclectic approach jechuun tooftaa tokko qofaa osoo hin taane akkaataa itti deebii kennan kan nama itti dubbatan waliin deemu adda addaatti akkamittiin fayyadamuudhaan hojjechaa turan. Adda addaatti nama tokkoof kan ta'u isa tokkoof kan hin taane approachiin ittiin jiwishitti dhiyaataniif approachiin ittiin nama musliima ta'e tokkotti dhiyaatan garaagara. Kanaafi tooftaa isa tokko duukaa deemutti fayyadamu jechuudha. Eclectic approach jechuun. Tooftaaleen kunis hojii fannoo Kiristoos giddu galeessa kan godhatedha. Namni Girolamo jedhamu Girolamo Savonarola nama jedhamu tooftaa kanatti eclectic approachitti akka fayyadamuudhaan milkaa'uu akka danda'an wanti ta'u hundumtuu immoo gara hojii fannoo Kiristoos akka agarsiisuu qabutti barsiisa jechuudha. Kanaaf tooftaa tokkoof isa dhumaa duwwaan hin jiru. Karaa nuti ittiin defendi goona, karaa nuti ittiin deebii kenninu, karaa adda addaa, karaa namoota sanaa wajjin deemu fayyadamnaa jedhaniitu karaa kanaan hojii Waaqayyoo hojjetu wangeelaaf falmu turan jechuudha. Inni dhuma yeroo haaromsaa baay'ee gabaabsee jechuudha. Yeroon haaromsaa baay'ee gabaabbataaf utuu hin taane yaaduma isaa walitti qabuudhaaf jedheen. Turning to the Reformation yeroo haaromsaa keessa chaalenjii ture dhubbaadhuma isaa dubbachuudhumaaf. Yeroon kun bara giddu galeessaa booddee gara bara ammayyaatti yeroo ce'amuudha jechuudha. Kanaaf yeroo sanaa kaasee hanga yeroo kanaatti waan jiru hundaa tuttuqa jechuudha. Yeroon kun waldaa kiristaanaatiif yeroo wal xaxaa ture. Yeroon haaromsaa. Waldaan waldoonni gara lixaa jiranii dunkaana lama jalatti gargar hiraman. Warroonni gara lixaa jiran. Isaanis waldaa kaatolikiitii waldaa pirootestaantii jedhamanii addaan caban bara haaromsaa kana keessa jechuudha. Falmiin dhimma barsiisa waldaa kiristaanaa jaarrawwaniif falmattoota waldaa kiristaanaatiif bakka qabate lafa bu'eef jaarrawwaniif kan itti falmiin bara kana keessa jechuudha. Yeroo kanatti waldaan kiristaanaa dhimmoota akka fayyinaa, salveeshinii, waldoota kiristaanaa, cheerchis, ishuu cheerchii jechuudha. Aboo ilaalchisee, otoriitii ilaalchisee jechuudha. Falmiitti kan galteedha yeroo kana keessa. Gama biraan addunyaan immoo gara qaroominaatti naanna'aa kan turteedha. Dhimmoonni akka falaasamaa, saayinsii, naamusa, dhimmi tiksiifaa jechuudha. Qoramsa waldaa kiristaanaa ta'ee itti dhufee ture. Waldaan kiristaanaa kana hundumaa gidduu galte. Falmi isheen bara giddu galeessaa keessaa fudhattee dhufte jira. Haaromsaaf dhaloonni ka'anii waan jiraniif waldaan gargar cabdee kaatolikii fi pirootestaantii jedhamte. Isaanuma gidduutti immoo mata dureewwan falmii garaagaraa dhalatan. Dhimmi fayyinaa arrallee xumuramee kan hin dhumne namoonni baay'een warri sobanis itti kan fayyadaman, warri dhugaa barsiisanis kan itti fayyadaman, dhimmi salveeshinii, dhimmi fayyinaa, dhimmi cheerchii, dhimmi waldaa kiristaanaa waan otoriitii abootti fayyadamu falmii ta'e waldaa keessatti. Karaa alaa immoo akkuma kanaan dura ture falaasamni, saayinsiin jabanaa, naamusa ilaalchisee qoramsa waldaa kiristaanaa ta'etti dhufe. Waldaan kana gidduu jirtu waan nama gaddisiisu. Falmitoonni haqa wangeelaa yeroo sanaa hojii hedduu yoo hojjetanis
dhimmoota kana hundaa yeroo tokkotti deebisuu hin dandeenye. Warroonni nu fuuldura turan, warroonni isaan fuuldura turan hamma danda'ame wantoota qormaata ta'ee bara isaanii keessatti dhalate hundumaa yoo dura dhaabbatan illee, warroonni kun garuu karaa keessaatiin dhimma fayyinaa irratti falmiitti galanii jiru. Namni fayyuudhaaf maal gochuu qabaa kan jedhu yeroo kaatolikiin hojii gaarii hojjechuu qaba, kennaa gaarii kennuu qaba, maqaa maatii isaanii warra du'eetiin maallaqa yeroo kennan, yeroo indulgensii yookiis waraqaa ittiin mootummaa waaqayyootti galan bitatan jireenya bara baraa argatu jedhanii kaatolikiin ijaarsa guddaa jalqaban xumuruudhaaf barsiisa waldaa kiristaanaas gara sanatti yeroo isaan cabsuutti ka'an, haarestoonni waldaa kiristaanaa isa fuuldura kan turanii fi barasaas kan ka'an kan akka Maartin Luuter faan kaanii kun sirrii miti yeroo jedhanii protestii godhan, kara keessaa falmiin dhimma fayyinaa ilaalchisee barumsi dhimma waaqummaa hedduun hamma dameewwan garaagaraa uumamanitti, Pirotestaantiinis amma firajaayil ta'e damee garaagaraatti ba'utti falmiin karaa keessaa assaayimentiin tiyooloojiyaaniif appoolojistootaaf lafa kaa'ame. Karaa alaa immoo addunyaan immoo qaroominatti galtee saayinsii argattee, dinaamoon argamee, teknooloojiin argamee finiinaa jira. Saayinsiin lafaaf boba'ee qorannoon hawwaadhaaf finiinutti ka'e. Dhimmi naamusaa, dhimmi tiksii ajandaa ta'e. Kana hundumaa gidduutti waldaan kiristaanaa akka na'u, akka burjaaja'u taate deebii deebisuun dadhabame. Chaalenjiin isaanii hangarraatti itti fufee anaaf isiniif hojii manee ta'ee jira. Kanaaf waldaan egaa rakkina kana hundumaa keessatti deebii kennaa raawwattee sassaabbattee utuu keessaan galiniin dhuftee nu bira geessee jirti ijoollee gooftaa. Waaqayyoo inni qormaata kana hundumaa keessatti dhugaan wangeelaa utuu barsiisa sobaa fi barsiisa dogoggoraa yeroodhaa gara yerootti qaama adda addaa irraa waldaa kiristaanaatti bubbisuun bubbeen kun waldaa kiristaanaa utuu hin fudhatiniin wangeela isaa isa guutuu inni nu biraan ga'e Waaqayyoon keenya bara baraan teessoo isaa isa qulqulluu irratti haa kabajamu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa nus immoo kana dura dhaabbannee jirra. Hamma addunyaan kun jirtutti qoramsi kun itti fufa. Sobni itti fufee waldaa kiristaanaa hin rakkisa. Dhaloonni immoo itti fufanii na ilaallata dubbiin kun ani waa'ee dhugaatiif abukaattoodha warri jedhan yoomiyyuu dhaloota kam gidduutti iyyuu nu barbaachisu. Appoolojistoonni, falmitoonni haqaa, tiyooloojiyaaniin ogeessonni, hayyoonni dubbii Waaqayyoo nu barbaachisu. Eenyuudha? Sidhamoo, anadhamoo, nuyimoo kan biraadha. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yoo Waaqayyo jedhe barumsa keenya kutaa 14ffaa keessatti chaalenjii waldaa kiristaanaa kan duraanii kan biroo kaasne. Baay'een isaanii dhimma barumsa sobaa jalatti waan tuqamanii fi warroota kana booddee jiran gaggabaabsee dubbadheetan gambara kanaatti ceena jechuudha. Dubbii isaa sanu barsiiseef Waaqayyo ulfaatu. Dubbii isaa kanaan immoo onnee booree hafuuraan nutti haa godhu Waaqayyo. Gooftaa galateeffannee xumurra. Waaqa hundumaan olitti gooftaa taatee, jabaa taatee, qulqulluu Waaqa bara baraa si galateeffanna. Waa'ee dubbii kee waan nu leenjisteef, waan nu qarteef, dhugaa keetii waan nu geggeessiteef, teessoo keessa kabajamaaf dinqisiisaa irratti bara baraan ulfaadhu. Eeyyee Waaqayyo. Yeroon kun immoo yerooti nuu laatteedha. Nus immoo dhaloota kana gidduu jirra. Dhugaa kee baannee dhaloota kana gidduutti waamamnee jirra. Dhugumaan jireenyi qoosaa akka nutti hin fakkaanne. Dubbiin qabanne kun dubbii karaa jireenya bara baraati. Daandichi karaa isa dhiphaadha. Rakkina baay'ee keessa dabarree mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a jennee jalqabnee jirra. Yaa Waaqayyo, rakkinni baay'ateef, qormaati baay'ateef, goomsaan baay'ateef harka akka hin laanne. Jabaannee ceenee waldaa kiristaanaa akka ceesifnu gatiin nu gaafatu kaffallee mootummaa Waaqaatiif dhaloota akka qopheessinuuf harka keenya nu qabe. Dhugaan kee kun nu biraan hafin. Yaadni kee kun nu biraan hafin. Hafuurri kee qulqulluun nu haa geggeessu.
ati amanamaadha, ati guddaadha, ati qulqulluudha. Galanni isa dinqisiisaa maqaa keef haa ta'u. Ijoollee kees anaanis gargaari. Hafuurri kee qulqulluun nu haa gargaaru. Hafuurri kee qulqulluun nu haa jabeessu. Hafuurri kee qulqulluun nu haa hidhachiisu. Hafuurri kee qulqulluun nu haa dammaqsu. Ija keenya haa banu. Ija akka ija joobraa fagootti ilaalee bineensa dhufaa jiru, waldaa kiristaanaatti dhufaa jiru ija eegduudha. Adda baasee dhaloota oolchuuf baraaduu danda'u nuuf kenni. Saba kana dhaga'u gargaari. Wangeela kee hidhachiisi, hirriba keessaa kaasi. Na ilaallata, dhimmi wangeela na ilaallata, dhugaan wangeela na galchaa jechuu akka danda'aniif ijoollee kee dammaqsi hafuura Waaqayyo. Dhaloota kana harka qabi yaa Waaqayyo. Jireenya akkasumaan jireenya hirribaa, jireenya kaayyoo hin qabne, jireenya galma hin qabne, jireenya qilleensa ari'uu keessaa dhaloota kana baasi Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhaloota kana dammaqsi Waaqayyo. Waan dhalooticha qabee jiru, waan dhalooticha raffisee jiru, waan dhalooticha adoochee jiru maqaa gooftaa Yesuusiin irraa qabi. Waldaa kiristaanaa addunyaa kanarra lafarra seega.